dulli irratti banameet hojiin biyya alaati deemee agriimentii mallatteessee waan enerjii dhugaatii enerjii jedhamu sana galchuudhaaf hojjete piroosesii inni jalqabe sun jalaa danqame birrii miiliyoona meeqaan lakkaa'amu jechuudha annan beeka. Magaazina inni asii kireeffate jalaa cufsiifame hin dubbanne inni waan gana. Qarshiin laayisensii sana baafachuudhaaf Dubaay diresii deeme hundi keessan ni beektu jechuudha. Hanga Dubaay deemee laayisensii sana baafatee biyya keessatti gibiraaf qaraxa barbaachisu kaffalee baafate sun magaazina kireeffatee meeshaa galchuu gaafa jiru jalaa cufsiifa. Balaan konkolaataa sun irra ga'e hin dubbanne. Qarshii gamaas gamanaas maalis hiriyoota isaarraas namas jaallatanurraas fudhatee namni kaleessa konkolaataadhaan deemuusaa beeku sun har'a gaafa inni lafa deemu arguu waan hin barbaanneef konkolaataa biraa fudhateetti liqeeffatees ganaa liqii kaffaluufis jiraachuu mala. I don't know. Konkolaataadhaan deemaa jira. Osoo inni akkasiin jiraatu hattuudha maalidha jedhamee sirrii irratti hojjetamee sanuu nama maqaa sheeka biyya abalu jedhamee moggaafateen poolisaan qabamee deeme baalee gaafa inni qabamu sana itti bilbileetiin maalidha wanti ta'e namni wayinatti himnaan maalidha wanti ta'e jennaani waan akkasiitii bakka kanaan jira tole waan irra geesse na beeksisii hin jedheen hin deeme baalee gaafa deemu gaafachuudhaaf deemuudhaaf jenneetu baalee deemuudhaaf tikeeta murachuu fedheen gaafadhe. Murtii guutuu gaafachuudhaaf dhufaa jirra hiriyaa koo kan biraa jira. Gaafachuudhaaf dhufaa jirra haa akkamii utuu an achin deemin Aleeksi Taayyees murtii guutuudhaa wajjin waan hatan wajjin nyaataa turan waan ta'aniif inni kunis seeratti dhiyaachuu qabaa jedhee miidiyaadhaan labsame. Sana waan an argeefan bilbilee gaafadhe. Murtii guutuu gaafachuudhaaf roobee dhufaa jirra akkamii jennaan hin dhufinatis qoratamaa hartaanaan jedhan akkasii okay hiriyaa kootiin deemiiti waan jiru adda baasinaa bilbilii. Yoo hidhamuus ta'e hidhaan nuuf haaraa mitii jedheetan erge gaafan deemu. Gurbaa hiriyaa koo achi deeme sana maal jedhan Aleeksi Taayyee jechuun CE jedhanii gaafatan waajjira poolisiitti. Sana booda erga akkas ta'e at least an ala taa'ee namni kun nama hin qabu nama isatti duulu malee nama isaaf sagalee taa'aa jiru hin jiru. At least ala taa'ee dhugaasaa dubbachuun qabaa jedheetan isa bira dhaquu dhiise. Isa bira dhaquu dhiisnaan an dhaqee qabamuu dhiisnaan kiyyoo jaraa keessa galuu dhiisnaan sheekni roobee maal jedhee maxxanse. Aleeksi Taayyee namni jedhamu kun maqaa koo balleesseera gadi bahee dhiifama nan gaafatu taanaan Finfinnee dhufeeti beeki boolee taa'ee dhufee dhiifama nan gaafatu taanaan seeraan akkanaa gaafatamu. Kabajaan hin gaafadhaa jedhee maxxanse Facebook irratti iskiriinshootii isaa isinii fiduu nan danda'a. Okay. Akkasii erga akkas ta'e murtii guutuu kan qabee jiru seera. Yakka inni hojjeteen kan gaafachuu danda'u seera malee sheekni roobee gadi bahee bakka mana murtiitiif abbaa langaa bu'ee maqa balleessiidhaa fi ibsa irratti kennuu hin danda'u warra qaama seeraa bakka bu'ee jecha hin taane isaaf jedhu kun seeraan gaafatamuu qabaa jedhee dubbii gaafan itti garagalchuu na dhiisan. Sigalee gaafa hidhaadhaa ba'u dubbii gabaabaa qabxiin ijoo koo maali dubbii gabaabaa murtiin akka fedhetti isaa ba'u gaafa sanas maalan jedhan murtii ati qulqulluus ta'e yakkas qabaadhu rabbi si haa baasu hojii keetii jedheetan biraa deebi'e ni dhufee gaafa ba'u adaamaadha an mana isaa bulee hin beekaan at least guyyaa 3 guyyaa 4 mana isaa bulee hin beeka
akkannitti ijaaren beeka mana sana. Mani sun jalaa diigame natti bilbileeti aboon of jibbeen jira. Lafa kanarraa of balleessuun barbaadaa jira. Waanan biyya kana keessaa qabu tokkittiin mana kana turte. Mana kana harmee kootiif waadaa galeetan ijaare. Ibsaa Finfinneedhaa Jibuutii deemutu irra ba'e jedhanii na jalaa diigaa jiru, safara guutuu diigaa jiru. Mana kana erga dhabee an abdii biraan qabu. An jireenyuma kanaan fedhu natti dhaayee jira. Eessa jirtaa nan jedhaan Finfinneen jira. Akkanitti jiraadhu beekta. Boriitu na bira kottu. Dhuftee waan jiru ilaaluu qabdaa. Okay. Ani rakkoo akkasii keessan jira. Akkan maatii jiraachisu beekta. Maatiirraa yoon deeme haati koo agabuu bulti. Dhufu waan hin dandeenyeef waan jiru na beeksisi garuu ati tasgabbaadha. Waan jarri jedhan godhi. Seeraaf bitame. Sanarra darbanii hawaasa waliin diigu taanaan manni sun sa'aatii sanatti waggaa 2 waggaa 3 dura yoo xiqqaate waggaa 2 dura birrii miliyoona 1 wayii oliin ijaarame. Anti ilmaama isaa beekuus baadhu. So yoo waan jarri godhi jedhan hawaasa waliin kan kee qofa taanaan rakkoon qabu. Ajandaa miidiyaa goona. Yoo hawaasa waliin ta'e garuu duran dhaabbatiin haa diiganii. Waan hawaasni ta'e waliin taata. Seera sitti murame guuttee kaateetu mirga kee gaafattaan jedhee dhaquu hin dandeenye. Jireenya dhuunfaa kootiitu na dhorke. Ani itti gaafatamaa maatiiti. Obbolaa 2 barsiisa, haadha koon jiraachisa. Kanaafi deemuu hin dandeenye yaa akka hiriyaatti bira dhaabbachuun qaba. Bira deemuu hin qaban ture. Yoon deemes furmaata biraan qabu fedheen dhiisee sana booda manni sun jalaa diigame. Takka namni akka murtii guutuu ajandaa miidiyaa jala deemu hin jiru. Waa'ee dhuunfaa isaa garuu manatu na jalaa diigame. Kanan miidhame jedhee uummata keessaa dhalate. Warra Harargeettis ta'ee warra miidiyaatti dubbatee hin beeku. I appreciate him. Bu'aa amma kana nama ajandaa barbaadu ta'ee rakkina isaa gadi ba'ee dubbachuu isaa eegaan ture hin dubbanne garuu.